السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتو خينيا أكم نجا فيادا وجراتني بكجرت من دتو نجيني فيها سلامتك يا سنارك أبو نسنينجا ديفا من الراتة لا حفيظ مال فتي مال تاتي جتني كومنتي نمودو أجلتي خباري ففتي أجلت اللي بريسا جرتني لقانا أني هنجرو ديني خنام جوبليتي تذكروا كويساني فولو في توري مري عند رجع بعدي ينجرا كمان سنين جتي ورّي هي دورين سافرني تورني ديبنا عند رجع هي تنتبه كنو أرانتنا حكومة بحر تومامي باركسته جتشورة جنيانين هفوران رفعني رفيع جتشورة قيالا موسدي إيجان دلقة ديبناني سباركسته نانين هفوران أرانتنا رفيع قالوا الحمد لله وحمد على ربي فقلت جتشون بريدادا إلمنا ما أتي خيري عدا في إلمنا ما دي بي شري سيادة شري إلمنا ما مو خيري سيفتاتي إلمنا ما خيري شري وسيادة اللي ربنا مو خيري سيادة إلمنا ما شري سيادة اللي سنيفو هردفتا خبجمتو دخينيا حافظة مال فتي ورجتان آني ونين بديف جوالا سركا إنكو جوال خيار ورافي اللي ناركا بدي بلش يوتيوب نخيا بحر بيرجرا بحر مبرتي جولا وان تكا irratti lallala jeetiin gaaslan ifira yonda be bar birat jiraachuun dirqama jeetiin bar birat dabarsee ture osoo juwala khiya humbadini juwala khiya rantana hinjiru maalin akkam waa'ee bar akkata isaan keessa jiranillee hin dhageenye wallahi arrantana garuu akkuma dhageetti tawwalte fatiyaan khawra arabaarratti afsa barakana baarillee namaa tokkana godinaan jette dhugaa rakkoo hedduu khabaar keessa jiru jinkaa hedduu khabaar keessa jiru oromoon biyya tana keessa jirtu dhugaadha namni silaa waliif yaada jennaan namatti yaaddi ilmi namaa namatti yaada amma adawiin baar heddummaachuu keessa mee baharii fi balloon kami jaanii gabbaanii osoonii fi insaan qara biraa deemanii mitiyyoo baasna jaanii deemaa jiranii baar kami jaanii baari fi balloon baar keessaa fudhatanii jechuu akka uudaan nama akka uudaa cafaqanan takkaan agarree oromoon jechuu waliif dhiite dhabuu waliif yaaduu dhabuudha garuu bahar hammeenya biyya tana keessatti namarra yaadee rakkoo yoo namni rakkate namaaf dhaabbachuu malee namaaf dhaabbatee namaa wajji cinqatee namaa wajji beelotee namaa wajji beela'uu malee nama tokko keenni cinqee keenni rakkisaa irra fidee takkan argine garuu har'aan tana keessuma oromootiin واحد كان دراس دبرات دروس أركاجرتني وان هم داهو أنا بيخاتين ميركوي مرة ندبت دجى باريس ندبتين حفظة مي واتكا وان سام في دللا لا ندبتين نانجي تاجرة قالوا الحمد لله أرانتنا ونين والبيت بديف إني نيس نبرين جرو نافي نيجتو أنا فيا سالالة من جماسي خيسة إسجرة لو خديتي نسبيا كانوا دبت دملا خان ما هو هندبتين نانجي تجرة جتو قالوا أرانتنا ربي في أفغانستان قال شمالي فخوم من نساني بالدهر كاكا وانساني دهيني وانقولين خانو مسا في خانا أنتو مني كاما ساونتي قرنجت جورا مالي ربي في أفغانستان قلتنا ساني فوقا هردفتها خبجمتو تخينيا هانك أنا رتي هانك أنا خيسا ولين جرى جت جورا نتي أورمون بكا خان فرا إيني خان فرا فكرنا أما نجاش نبيتني أما كين نبيتني سنشوفتنو نجاش متاني سارا ما نبار خنا وجينا كوبري ساتي أكا نمو بريجني تكوت وجين ويني وجين جراني وجوا هندا دبرسني ركينا تكوت أوفا إرولين دبراتوري الرجرو إنه ما سندبي بعرف مالتي أدويته أما كينيس أكاسومتي أدويته في ورين بعرف أدويته هذا إنسان لا إن شاء الله نوتو بودان جرا إسان دلا نوتو جرا جتشورا دلا نوتو جرا أمو بارتك شو ما فيو خني في توم سيسي ورا مان ترول بير عادة تجرو هم ده صار بحر منات تلاقي وير دي إسني كاوتا وفتا دلا إسني كاوتا إسن دلا درينو سنيفوغا مالف نمني توكو يوني في توكو وجه ولبوي بنقدو تيسي أرارا ولبتي فتفايف تجتشورا deemtee haasidummaadhaan asii fiichi tuttuutee akka dhalaatti ibidda deemtee waliin qabsiisuun faayidaa namaaf hin qabu. Maali? Mee wannummaan isin baar irraa arkattan maali? Baar maal irraa arkattan? Tumtanis tumuu baatanis maal irraa arkattan? Baar jechuudha qoonuma deengadde akkasii qabee mana keessanitti isin dhufee isin daanileessan. Baar sanuma. Arraan kana nama itti bittanii namaan nama tumuun maal faayidaa qaba? Ifii baatanii ifii maan tumin nama dhiiga keessanillee hin ta'in keessattuu yemanii araba akkamitti bittanii arabaan tumsiiftan ifii keessanii osoo baatanii isatti fuula dura dhaabbattanii waa jettanii wayyaa ture
garuu nama bitanii nama tumsiisuun waa takka faayidaa isiniin qabu dhiirummaallee isiniin dabalu maqaa keessanillee isiniin guddisu maqaan keessan silaa ka guddamutu arra bahartumne harka keenyaan bahartumne jettanii silaa qomadaattanii as baatanii waan bareedaadha duuba deddeemtanii namatti bittanii maallaqaan nama tumsiisuun maallee ni faayidaa isiniin qabu namaan harka fiitiin haaloo ba'a malee namni namaan haaloo ba'uun faayiduma takka hin qabu jechuudha. Sanmaafuu baar amma osoonii fi isin waa gootanii ani garteemi yoo baharii bara abaluu bahar akkana godhe mushee manii naan jechuu baatanii baharii abaluu tokkana godhe naan jaa ni hun soddaqu ni duyoo ni ajjeese yoo naan jaa ni hun soddaqu maaliif hin saddee isin dhalummaa keessaniin isin beeka waan isin dhalaa taataniif isin beeka hin saddeene garuu waan isin hin tuminiif waan isin waa takkan godhaniif alhamdulillah. Maaliif ilmi namaa tokko nama waa nama godhuun annama abaluu waa godheen jaamu rakkoon qabu saruddaafuu inshallah khayri baadillee humaan taane akka isin tumne eenutu tumsiisee nutu maarree godhe jettanii ol baatanii asirraa afaan bantan kanatti humaan taane alhamdulillah baar waa takkan taane fayya qaba ni fayya garuu tokko keessan yooni fi mana baar keessa nuti shintibeeti isiniin godhin nuti namummaa hin qabnu inshallah hatta tadhalaallee yooni nammittaa funyaan keessa sinulin annamaa miti tamam inshallah kana cufaafuu garuu waa takka irra geenye walumaanu halaallutaa garuu dhiifama hordoftoota kabajamtoota khiyya warreen haafizaan maal taatee haafizaa baddanii jettee takka tokkoon harkarraa qaba yeroodhaaf bilbila hin qabu maaliif baadiyyaan jira waan ta'eef maarraan bilbila qabadha jeetiin bilbila dhiise WhatsApp maafi imo kanaan ittiin qaba malee nama tokko ittiin qabu jechuudha. Sagalee naa qabdanii warreen haafiza bahar eenyutu akkas godhe nama bahar akkas godhe tokkotti baruu qabdaa warreen naan jettaa eedanaan jettanillee hedduu takka galatoomaadha hunoo arraan tana mul'adheetiin jira. Maaliif fedde haafiza dil kanallee callifta warreen naan jettan dhugaadha callisee sagalee teessanillee ilaalaatumaan jira. Arraan tana hunoo as beetiin jira maaliif nama tokko dhugaatu nama haasa malee ilmi namaa soborratti hin sosso garuu arraan tana hedduu takkaan hedduu takkaan rifadhe maaliif rifatuun kiyyasanii osoo waan biraatiif hin tahin ummata kushaas kanaaf rifadhu ummanni waan hin rifadheef yamanii tutumee arabatti bitanii arabni tumee arabni baara akkana godhee jechuudha geenyaani malee ani sila isinitti beekee rifadhu ture garuu isin tokkoon keessanuu kan yamanuma kana keessa waliin jiraanna kam akka jiraatuu fi kam akka jireenya akkam keessa akka jiraachuu teenyu hundinuu waliin karra geenyu taagaa takkanaatiin isiniin jaartotaaf kabajamtoota khiyya takkanaati gaa hordoftotaaf kabajamtoota khiyya mana kam akka jiraatu kam akka hin jiraanne kam akka shintibeetii manni kun keessi shintibeetii isinii goonu tokko keessa waliin laalla jechuudha ilaa ganamaan tanaaf fatiyaalleen kadhattee haakama khayidhaqi jettee kadhattee dadhabde jechuu hordoftotaaf kabajamtoota khiyya ani hanqaaneefiin uummata san tokko qabeerraa kafaladhee malee ana akkamitti uummanni kun namaan na tumsiisee ani deemee haakama namaaf jeeda qajeeti baartitee mana keessa taa'u jiru kanutilleen isaanii mi khasitume duubaan situma malee isaanii miti khey uummanni situme yamaniidha sila abbaa biyyaati khey haakama sigeessinaa jenneen abadan hin dhaquu waan hangaan isaanirraa kafaladhu andiirummaa yamaaniin inni beekaa hangaan isaanirraa kafaladhu abadan hin dhaqu jee didee taa'u jira jechuudha anis ammaan tana inshallah kheytiin ichi deemee kadhadha garuu ammoo ni beekta dhugaadha ilmi namaa tokko nama si godhe numa gootatillee nama si godhe numa goota kanaaf jechuu qaama kee keessatti bakka tumamtee fi bakka sidhaamte booda rakkoon sirra dhufuun oola bakka booda rakkoon sirra dhufuun ooltu jeetiin inshallah kadhadha rabbi si faalaafisu akka ahmad rabbi si fayyamsiisu jaadha du'aa godhaadha garuu didee jira gololchaalleen kadhatee namni hundinuu kadhatee abadan hin dhaquu anaakama jee namni hundaa'uu didee taa'u jira ciisu jira jechuudha mana keessa fatiyaa bishaan fuutee irraa uftee maal godhaa jirti saniifuu gaafatotaa hojjetoota khiyya waljumaan baaree kadhaqinee gaafadhee yooni filakkiniin dhaqanaan jeellee geessee yoon immoo hin dhaqunaan jeellee inshallah rabbi haa fayyisu madaa'ina rabbi haa godhuu fi jaaduu haa godhaanis kabajamtoota khiyya saniifuu warreen haafizaa isa kuttanna jettanii namuu fattanilleen dhiifa manarraa taadhaa hunoo isiniif deebiitiin jira waa hundaa fi rakkoo fi bal'ina hunda keessatti wajjin jiraan isiniin jaa saniifuu nagaan naa tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu